بردور هررجن تقمتي أمارة سجلتها بربو ولايتا خنباتا سجلتها بربو الربر أوروموتو مخوتها بيروتو سجلتها جنة خدتشو جرابر واخد ناديسي خنون دمالتو وري فارسي بولا الربر إيرتو خنا غرتي مارين جارتي أمتا الرب سيسي خنا قول إيجيجو أمني خينيا خون غرتي بكنام تقلين بو خاررجي جابس أرسين نما جابس خارسي جابس واللغاس واللوس gujiis booranaas numa cabsa harargeen kophaan cabtu yoo harargeen cabte isin hundaa caba shawaa caba sigale ifiijiina dhugi jeejan dadaan arra dhiiga ummata boordararra jiruuni shawaa keessa ciiftee farshoo ta'e nagaan dhugu jirta jechuudha arra dhiiga cinaasan gannaqamu jiruuni adaamaa keessa ciiftee dhuufuu yaasu jirta jechuudha siree teetirra baate sigale arra dhiiga gartee muyyaale gannaqamu jiruuni sigale ati gartee awaasaa fi bishooftu keessa bashannanu jirta jechuudha gatii baale kafalamu jirtu arra riiraan maal keessa jirti ummanni riiraa maal keessa jira ummanni dungoo tahee akka dungootti bobahee gartee ifa arraatittiin bashannantu kana ifa ilma abbaa gadaatu gartee biyyattiin bulcha jettee ifi kijibu jirtu kana ifa finfinneen tolte calaqee gartee sheyxaantichi si sosobu jiru kana bar warra riiraasanii bar warra cinaasan kana bar warra muyyaalee kana ka gartee dhiigasaa kafalee gatiisaa kafalee lubbuu gartee jijjiirraan qabne kafalee sigale arra ati kachi finfinnee keessa shaashaa jettu gartee warra finfinnee keessaa si cabse hunda sirraa cabse warra kanaa bar sigale warri kuyyochii cabe sigale warri kuyyochii cabe si hanqattiseeta akkuma buqqaatiin finfinneerraa mililik buqqaase oromiyaa guutuu walgeesse capha warra daangaa kana oromiyaa guutuu walgahuu ta'a jechuu cabne yoo arra kaateef dhaqqabuu baatte yoo arra kaateef baraaruu baatte yoo if sossobuu tana dhiisuu baatte ilma keenyaatu aangorra jira mootummaa keenyaan bulu jira mootummaa adeero mootummaa keewwanni jaamu addunyaarra jiru sigale sirna PP biyya bulchu jira sirni PP yoo fedhe si gargaara yoo siyaasaa isaatiif faayidaa taate si gargaara yoo siyaasaa isaa miite si gargaaru sigale tana gurra keetitti PP dha biyya geggeessu jiru PP dha biyya hoogganu jiru PP tana keessa Amaaraa jira Soomalee jira Kambaataa jira Walaayitaa sabaa sablammii guutuu jira Oromoonis hirmaannaa biyya takka waan wali qabnuuf hirmaannaa fudhatte qaallichi afaan Oromoo dubbatu muummicha ministeeraa ta'eedhaaf ilmi Oromoo biyya bulchaa jira jechuun hin danda'amtu ilmi Oromoo kanatti jettu ka durooyinii bitee si fitu jiru ilmi Oromoo kanatti jettu ka abbaa gadaa rashansiise ilmi Oromoo kanatti jettu ka Oromoo buqqise ilma Oromoo kanatti jettu Oromoo godaansisee sigalee halkanii guyyaa tuullaa midhaan isaan tuulan jalaa gubsiise ilma Oromoo kanatti irra jettu maaliif siyaasaa isaatiif barbaachisaa jechuudha Oromoon miskiinumte gaafiin gaafattu waa'ee garaa yaaddi Oromoo yoo nagaa dhabde waa'ee nagaa yaaddi malee waa'ee Finfinnee yaaddu waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yaaddu waa'ee gartee Oromiyaa irratti abbaa ta'uu yaaddu waa'ee daangaan kiyyaa saraaramuu yaaddu sigale waa'ee nageenya abuusii qofa na kadhatti soo paartii isaatiif kanaa isa barbaachisaa jechuudha sigale tanaaf waan paartiin isaa barbaaddu godhu jiraa jechuudha sigale saniifu ilma Oromoo biyya bulchuu jira maarree Oromoo biyya bulchuu jira miitirkishoo Oromoo biyya bulchuu jira waan juutana gubii gatii jechuudha ummanni keenya diyaaspooraan biyya alaa jirtu soo gargaarsa kana afooshaa ozoon hin jenne masgiida ozoon hin jenne sheekotii manzaraa ozoon hin jenne sigale xiqqaa guddaa manguddoo biyyaa ozoon hin jenne dubraa dubartii ozoon hin jenne gargaarsa kana baatanii bira dhaabbatanii kallattii inni deemutti oofu kallatti waan ummataa faayidaa qaba ummata kana keessa madoo jira madoon kun wallaanamuu qaba ka garteen gandarraa buqqee jira ka gandarraa buqqee kun tajaajilamuu qaba qeeroochi keessa jirtu kana ijaartee hidhachiiftee daangaa isii haga jijjigaa gaditti akka kabachiifattu goosisuun dirqamaa jechuudha
arra mootummaa naannoo Soomaleetu uummata keenya dha'u jira jechuudha. Kun waan as ichi qabnu qabdu jechuudha. Hidhataniiti baay'inni dhufee fi qophaawanii makiinaan raashinni bu'aa fi yaada tokko malee yoo rasaasni duraa irratti makiinaan supplies ta'aa fi loojistikiin gartee jijjigarraa qophaawaa fi sigalee hamadoo isaanii bashannananii sadarkaa helikoophteraan fuudhanii wallaannatanii irra jiranii jechuudha. Sadarkaa san irra jiranii jechuudha. Oromoon garuu sadarkaa waan nyaatu dhabee irra jira jechuudha. Mee osoo mootummaa ta'e taate amma mootummaan Soomalee sun mootummaa teenyaa biyya bulchu jira osoo jette dhugaadha. Irraa fayyadamaa jirti. Irraa gargaaramaa jirti. Dachii isaanii hawaashii gaditti waan jalsan kaayyoo isaanii boonaniiti lafaan gahuuchu jiru. Ilma keenyaa biyya bulchaa yoo jedhan isaan farraani fakkaatti jechuudha. Barati ilma keetii biyya bulchaa du'aan kee sagalee nama sagalee sii ta'u fuudhanii hidhanii bara. Nama sagalee sii ta'u fuudhanii hidhu jiranii bara. Ilma keetii maaliif si gargaaruu miti nama si gargaaruuf sagalee sii ta'u jiru maaliifidha? Nama sagalee sii ta'u maaliif sodaachisa? Si gargaaruu waan guddaa'u, madoo teessii wallaanuu waan guddaa'u, diina daangaa kee dhufee cabsee si seene sirraa deebisuu waan guddaa'u. Maaliif gartee namuma sagalee sii ta'uu manarra maaliif milishaa dhaabaa? Saniifu osoo ilma keenya biyya bulcha jedhanii kan irraa fakkaattu Soomaleedha. Soomaleedha. Boontee aktiivistoonni isaanii jijjiga keessa ta'anii magaalaa guddoo keessa ta'aniiti dhukkee irraa kaasaa jira. TV'n kaarramarraa ichi keessa taa'eeti mootummaa isteetaatiin fandi ta'a. Mootummaa naannootiin fandi ta'a uummata Oromoo arrabsaa jechuudha. Dirre dhawaa keessa taa'e. Dirre dhawaa keessa taa'eeti arrabsaa jechuudha. Nuti garuu dirre dhawaa keessatti intala takka miciyyoo nurraa ajjeesan lakkuu wajji nurraa duute. Nasiyaa ziyaad isiif namni sagalee ta'u mana hidhat deemaa jechuudha. Mee biyya guutuu dhiisi. Garuu kabiroo dirre dhawaa keessa taa'ee jijjiga keessa taa'ee bakka fedhe taa'eeti fedhu finfinnee taa'ee dhukkee irraa kaasaa akkana godhaa ajaa'iba boonee hidhuun isiitii mindaa akka falamaaf badhaasa akka namaaf jechuudha. Yoo ilma keenyaa biyya bulcha warri kun jee warra kanarraa ni fakkaatti jechuudha. Obboleeyyan sitti gaba. Saniifuu ilma kiyyaa maarree kiyyaa biyya bulcha miitir kishoo kiyya bulcha sii galee dhiisi firraa. Kana firraa dhiisi. Kana gubii gadi. Wanni kanaa gartee faashina dur dabre dhayi jala. Saniifuu uummata keenyaaf sagalee ta'uun yeroon isaa amma. Ka hiishaa waa qabu kennachuun yeroon isaa amma. Oromoon tun ammaas gartee tokko caphee tokko yoo taa'e caphinsi tokkootiis borukeeti itti yaadi. Harargeen ichirraa cabtu Shawaa miti. Harargeen ichirraa cabtu Wallagga miti. Harargeen ichirraa cabtu kutaa Oromiyaa guutuu miti. Boorannichi cabu Simiidha. Baale cabu jiru kun Simiidha. Deemtee calaqqee ati keessa teessu kana si dhufuu teessi jechuudha. Amma gubbaa gatoo qaceelee garta. Bishaan mataa dhangala'ee miila hanqatuu jedha. Saniifuu ummata keenya bira dhaabbadha. Ummata keenya gargaara. Ha gargaarsan qabne sagalee tana sheer godhaa waliin nu gaya. Ummanni keenya hadaan garraa arra gargaarsa keessan barbaada. Dubbii isinirraan barbaadu. Maarreen bulla miitirkishoon bulla waan jedhamu isinirraan barbaadu. Diyaaspooraan faayidaa irratti hundaa'ee haasawu. Nuti garuu dhugaa ummata irratti hundooyinee haasoyi. Nuti dafqaan bulaadha laa. Faarsee bulaa miti. Kitaabul jismi keessa jechoonni hundinuu abbaa qabaa jechuudha. Kaniin faarsee bulaa kenneefis, kaniin dafqaa bulaa kenneefis addaan gartee laa warra akka kiyyaa kana fa'a jechuudha. Saniifuu awwannin isin kadhadhu wannin isin hinjuu warri asii wal diigu jirtan warri asii sagalee walirratti ta'u jirtan Rabbii Muhammaditti amanaa.
rabbii keessan sodaadhaa ummata keessan kachiibu qa'u jiru sallaala. Warri asii gosa jala mataa qabatanii gartee maqaa gosaatiin ummata irraa waa guurtanii biyyatti investimentii godhuu barbaadan. Laal an amma waan akkanaa gaddeebi'ee saaxiluun narraa hin fakkaattu malee tokko tokkottiin isin beeku. Irra guddaan namaa chipsii lama nyaata arraarra isiniin hin jennu. Guyyaan wajji bo'aa olee galgala piippii gabaasa galcha. Guyyaan wajji bo'aa olee galgala akka gartee Oromoon akkamittiin diiguu qaba namni mataa walii qabatee namni gartee rakkina kana gargaarsarra walii galee hayi namni gartee Arsii fi Harargee wal arrabsuu dhaabanii Wallaggaa fi Walloo wal arrabsuu dhaabanii Oromoon wal arrabsuu dhaabdee mee malli maali jettee Oromoo wal mari'achuu eegalte akkamiin godhaa jeeeti gartee ordara warra sheeyxaanticharraa fudhachuu sheeyxaanticha arguu hin danda'u sigale warra sheeyxaantichi ergaturraa fudhataa bulaa jedhu obboleeyyan kiyya.